mootummaan imala ijaarsa sirna diimokiraasii hirmaachisaa akka qabeessa ta'e galmaan ga'uu fi kutannoon hojjechaa jira jedhan obbo Haayiluu Addunyaa. Waltajjiin gumii balal marsaa 50ffaan mata duree ijaarsa sirna diimokiraasii keessatti ga'ee 50 eda'u jedhuun galma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti taa'ameera. Waltajjii kanarratti hooggantoonni mootummaa ayyoonnii fi keessummoonni adda addaa argamaniiru. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waltajjicha irratti argamuun haasaa taasisaniin mootummaan imala ijaarsa sirna diimokiraasii hirmaachisaa akka qabeessaa fi obbolummaa irratti hundaa'ee galmaan ga'uu fi kutannoon hojjechaa jira jedhan. Egereen biyya cimtuu fi mootummaan jabaan ittiin ijaaramus sirna diriirsuudhaan dhaabbilee ciccimoo biyyaaf utubaa ta'an ijaaruu kan gaafatudha. Kunis dantaa biyyaa tiksu, kabaja lammiilee mirkaneessuu fi sirna jabaa diimokiraasii irratti bu'uureffamuun eeyyantaa uummataan masakame ijaaruun kan gaafatudha. Biyya keenya Itoophiyaattis galma kana dhugoomsuudhaaf mootummaan imala ijaarsa sirna diimokiraasii hirmaachisaa, haqa qabeessaa fi obbolummaa irratti hundaa'e galmaan ga'uuf kutannoon hojjechaa jira. Dhaabbilee diimokiraasii bu'uureessaniin biyya hundaaf mijattuu taate ijaaruunis ejjennoo mootummaa ta'uu eeranii kunis agarsiistuu aangoon kan uummataa ta'uu sirna baallii dabarsuun galmaan ga'uuni jedhan. Akka mootummaatti ejjennoon jiru dhaabbilee sirna diimokiraasii bu'uureessan ijaaruun biyya hundaaf taatu, hundas qixa tajaajiltuu fi hunda fakkaatu ijaaruudha. Kunis utubaa guddicha duudhaalee sirna diimokiraasii aangoon kan uummataa ta'uu mirkaneessu sirna baallii dabarsuu amansiisaa gochuun galma kan taasifatedha. Boqonnaa haaraan mootummaa dirree diimokiraasii babal'isuun iyyummaa qolatee badhaadhina galmaan ga'uudhaas ibsanii imala ijaarsa sirna diimokiraasii eegalamee sadarkaa olaanaatti ceesisuu fi hirmaannaan dubartootaa murteessaadha jedhan. Mootummaan Itoophiyaa diimokiraatofte hiyyummaa qolachuun badhaadhina hunda galeessa milkeessite galmaan ga'uudhaaf dirree diimokiraasii bal'isuu fi dhibdee kanaan dura ture marii biyyaalessaan furuuf hojiin hojjetamaa tures seenaa biyya kana keessatti boqonnaa haaraa kan saaqedha. Imala ijaarsa sirna diimokiraasii eegalames sadarkaa olaanaatti ceesisuuf lammiilee hundarraa gumaachi olaanaan kan eegamu ta'us keessumaa dubartoonni utubaa sirna diimokiraasii ta'uun egeree dhalootaa ijaaruutu irraa eegama. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa Aadde Maabiraat Baacaa imala ijaarsa sirna diimokiraasii eegalame milkeessuu keessatti gumaachi lammiilee olaanaa ta'uu saganticha irratti ibsanii dubartoonni baay'ina walakkaa uummata biyyattii ol ta'an ijaarsa sirna diimokiraasii akka hin gufannee fi gumaachi isaan taasisan guddaadha jedhan. Imala ijaarsa sirna diimokiraasii eegalame mirkaneessuu keessattis gumaachi lammiilee olaanaa ta'uu irraa eegama. Keessumaa dubartoonni baay'ina walakkaa uummata biyya keenyaa ol ta'an qabnu ijaarsi sirna diimokiraasii akka hin qucarre taasisuu keessatti gumaachi irraa eegamu guddaadha. Mootummaan barii jijjiiramaan booda ilaalama dubartootaaf jiru bu'uuraan sirreessuu ibsanii dubartoonnis carraa argataniin hojjetanii ashaaraa isaanii biyyaaf kaa'uu danda'aniirus jedhan. Mootummaan barii injifannoo irraa eegalee barmaatilee boodatti hafoo gadaantummaa dubartootaa leellisan maqsuun dubartoota aangoomsuu irrattis tarkaaffii haaraa hojiirra oolchuun milkaa'inni guddaan galmaa'ee jira. Kanaanis keessattuu mootummaan jijjiiramaa dubartoota sadarkaa kaabineetti ministeera keessatti parsantaa 50 fiduun sun ilaalamni dubartootaaf jiru akka jijjiiramu taasisee jira. Dubartoonni ni danda'u akka jedhamu taasisee jira. Dubartoonni ni danda'u jedhamee sadarkaa ministeeraatitti parsantaa 50 dubartoonni dhufuun sun sadarkaa naannootii fi sanaa gadatti dubartoonni seektaroota murteessoo akka hoogganuu qofa miti akka jijjiiran qabatamaadhaan agarsiisanii jiru. Godina Bushuu eegalanii jiru. Kantiibaa magaalaa ta'anii jijjiirama guddaa fiduu eegalanii jiru. Dubartoonnis dirree irratti bobba'an irratti ashaaraa isaanii kaa'uun injifannoo itti fufsiisuu qofa osoo hin taane haaraa galmeessisuu akka danda'an gochaan mul'isanii jiru. Dubartoota malee ijaarsa sirna diimokiraasii kan hin milkoofne ta'uun hubatame sagaleen dubartootaa dhaga'amuu bira darbee ijaarsa sirnaa keessatti gahee isaanii akka ba'anii fi boqonnaa haaraanis saaqameera jedhan. Kana malees dubartoonni sadarkaa maatii fi ollaatti biyyaatti jijjiiramaaf kan onnatan utubaa waa hundaati. Kanaaf dubartiin utubaa biyyaati.
Kanaaf immoo bakka dubartoonni hin jirretti akkuma manni hin oo'u jedhamu bakka sagaleen dubartootaa hin dhaga'amnettis ijaarsi sirna dimokiraasii hin milkaa'u. Mootummaan keenyas kanuma hubachuun sagaleen dubartootaa akka dhaga'amu taasisuu bira darbee ijaarsa sirnaa keessattis ga'ee isaanii akka ba'aniif boqonnaa haaraan saaqameera. Adda Maabiraatitti dabaluunis dubartoonni ilaalcha boodetti hafaa cabsuu fi qabsaa'uu fi ijaarsa sirna dimokiraasii finiinsuu keessatti kutannoon hojjechuun murteessaa ta'uu himanii kunis aadaa dimokiraasii gabbisuun walqixxummaa koorniyaa milkeessuuf qofa osoo hin taane ijaarsi maatii fi biyyaa eegalame injifannoon sadarkaa olaanaatti ceesisuu fi kan gargaaru ta'uus hubachiisaniiru. Kanaafis dubartoonni bakka jiran hundatti ilaalcha boodatti hafaa cabsuun qabsaa'uu imaanaatti kennames kutannoon galmaan ga'uu fi ijaarsa sirna dimokiraasii finiinsuu keessatti kutannoon hojjechuun murteessaadha. Kunis aadaa dimokiraasii gabbisuun walqixxummaa koorniyaa mirkaneessuuf qofa osoo hin taane ijaarsa maatiif biyyaa eegalame injifannoo masakamee sadarkaa olaanaatti ceesisuuf kan gargaarudha. Akkuma asitti mari'annu marii keenyaan waan irratti walii galle bu'aawwan asitti argaman irratti dhaabbannee immoo jijjiirama dubartoota irratti fiduudhaaf hirmaannaa fayyadamummaa dubartootaa akkaatuma amma jalqabameen galmaan ga'uudhaaf hunduu ga'ee isaa ba'achuu danda'uu qaba. Sagantichis dursummaa Dr. Ilfinesh Mul'ataan waraqaan qorannoo ka'umsa marichaa immoo Dr. Faanos Mangistuun dhiyaateera.